Ayna jedhu qamar. Waan tokko kan isin jedhu laa kun mucaasheetuma mucaa dabadabaa viidiyoo koolii dawwalaniifamu mucaasheetuma mucaa xinnoo bannaaታችሁ argi kun reef naaf wallahi laazim nagareen footoo isaan arge malee ayidii nagareen footoo mucichaa sila bilbilarraati fadheen baalee namaaf bilbilaa isaa ture isiniin hin jenne የዛን ጊዜ ቪዲዮ ሰከናነት kan dabaddabu kamidha amza isa dhiisa mati isa dhiisi paabilikii irratti odeessi nagaza maalati akkamitti sii gaduu dha wanta no akkasumatti achi gaafadhe kaa kanaafuu naa ibsitu no bakka jechukoo bakka dhimmicha naanaaf naa galeera akan dubbanne inni bakka jiraadhu oli kurna farragala tokko farragala ijoollee wayii booleedhaaf dhufaa jira hin beeka ji'a lamuu sadiif hin beeka akkanumatti beeka malee hariiroollee hin qabnu achumaanii gaafa tokko micayyoo amma gaafa paaspoortii asii matte sana micayyoo dhaate barandaa lafa jala teettee bootti itti siqeen ati eessaan jedheen inaani wallaggaana jette maa boottaa jedheen ji'a sadiif mana isaan ture akkanatti hojiillee hin qabu raqaan keelleen irraa dhumateeraa na jette jennaani indoo makka hayyoo waliin qabda keenaa sofsiise maaliif mana keessatti cuftaa maal keetii jedheen jennaani jalallee xiyyaa na jedhe innaa as keen kaa hojii galchaa jedheen jennaan amma garuu dandeessu na jedhe haganumatti mucattii bira dhaqee isa ayyuumsifadhuuti hojii si galchaa jedhe achumaanii na galchi bakka dhaqeeni warratti bilbilee hojii barbaadee jira salkeema warri dhufee fudhate yeroo itti kennu jechuudha warra duraanii waggaa torba bira hojjedhe ollaa sana sirri kadhadheen akka isiin hojii sirriitti hojjettu iqaamaa isii akka dalagamaa fi jiru hin dalagaaf naan jedheen iqaamaa ishii jammaree fi jira nan dalagaaf naan jedhe hojjumaan dhaabannee makiinaa yaabbattee deemtee hojjette gaafsan immoo subii ijoollee sadii wayiillee fidee dhufeennaan aadaa iqaamaa daladdaa'ii ijoolleen biyya tokko na rakkisaa jiru yoo daladhee naallee dalagi qaa'ideen sa'a 72 keessi siif jedhan jedhe sagaleen hin jira ishii bakka maarree bareeda jedhe amma ijoolleen baay'ee na rakkisaa turan ijoollee biyyaatu hundi isaanii biyya xilaadde osoo hin ta'in warra siistarii xiyyaatu bakka ishiitti heerumte yeroo achi dhaqulee na haasofsiisu akkana jedhee taasee jennaan 330 haasofsiisii naan jedhe jennaan amma ijoolleedhaan ishii 330 as seensisee ka'eeni kaampaanii galoo naan jedhe agarumatti ishiin jedheen mataadhaan amma naan jedhe 150 irraa fuudhe naan jedhe agarumatti ijoollee amma ijoollee tana fuudhee isa dhageessise wal agganaan himuudhaan mucaa isin fidu kana ani immoo isa isin kennaa jedhee waliin haasofne agarumatti nu haasa beennaa si beenna malee ati nama naannooti naan jedhanii siistariin telee silkii bukkee jirti agarumatti haasofnee hundi isaanii gaafa guyyaa 16 galchan ji'a lammaffaa gaafa bulii 16 tokkommoo gaafa bulii 18 hin jeerisitii irra akkan soomnellee jiru jeeruma takkatti birii nan qoo qabaayyuu silaa 750 ta'a birii 6,000 hanqate akka wanti maal akka ta'e iyyuu mureeyyuu beeku ka isaan manaa galchanii 744 irratti galche gaafa irratti galchee jedhu ganama sanbichaa bulee ka sa'aatii inda walamna irraan kaasu kurnaffaara dhaqee micayyoo habashaa bira galama si jedhamtee gaafadhu yoon ikkoo kazii wottu aleellee mukkoo hulluu miqaa izii wottu anaan jette jenna nama inda waleef narraa kaasu inda walee silkii yaadiyaan inda waleef saadaa jedhamtu waliin asitnee jirre kan isan eega biizii nan jedhee duratti cufe amma ishiin kadhattee dhufeeti bakka fiizaa itti ba'u si fidaan hun jedhe jennaan kaanee waliin deemne taaksii nu yaabbisee bakka biyyeen jiru wayii biyyee bicha nu buusee bakka kana maktaba jiran hun jedhee duubaan bahee nu harkaa tareedhaan tareera eega tureera inni sa'a tokko walakkaa inni yoo jennu hin jiru haganumatti ammallee sokoleetii yoo gaafannu inni tasee duwwaan bahee tare ammallee silkii dawwalleef indoo miiseejii barreessitee fi saadaan si eegaa jirra yoonii garam dhattee enneen ani galee jira taaksii qabadhaa galaa bakka nu jedhu anarraan kaasu amma kaanee manatti gallee birii 66 fi akka silingii wayii kafallee gallee manatti yeroo gallee jennu yoo naannoo san barbaannu hin dhabne bakka yeroo barbaanne hin dhabne sonnee dhabne hin jiru ka'ee dhajumaanii dhaqee nan barbaade amma biriin ji'a ga'ee jira akkasumatti torbaan lama ga'e inuma suqa
Naagabnaan dhaqee mucayyoo madaamitti haasa'ee jaalallee isaa waan taateef yoo akka salaa ta'e kan ta'e jedheen walii galteedhaan immoo qixxisiisee miti. Isheen gaddaa jechaadha. Dooktar jaalatamni mucaa isheen gaddamaa hojii baasta jennee. Yeroo kana garuu anaafisiin faxuuran ture dhannee kushiinaa kennee madaamitti haasa'e koliin haasa'e kiyyaa jechuudha. Ila akkana na godhe ilaalii jedhee miisechuu hundaatti agarsiisee qarqaarsa kee fedhaa jedheen ishiinaan jette. Walumaa gallee madaamiillee si deebise torbee tokko naa kenne madaamiin torbee tokko dubooda naa deebisinan jette. Waan akkanaan na mudate abbaa manaa ishiittu qarshii akkanuma jedheen abbaa manaa ishii qarshii na dhoowwate karaa ishiitti argachuu danda'a jenna ishiinaan jetteen fudhadhee dhufeenan. Yeroo kana garuu walii galtee malee gidbii waan gisee tokko illee jiru. Wallaahi qubaan hundi dhiinan. Bakka tokko rafnaa ani kifilii tokko qaba ijoollee wajjin jira qubaa kee jira dhayanii ijoolleen ni bira ta'a. Wachumaan teennee amma abbaa kee bakki dawwangora dhiifama gaafadhellee abbaa kee bira waliin jedheen. Ishiin nama wallaggaa naannoo tokko jennaani akka maatii isaa naasuu qabu. Qarqaasa na qarqaasa jedheen. Amma abbaa ishiitti dawwallee akkanatti yoonii as na fidee mucayyoo qarshii irraa qabdii barbaadaatii akka mucayyoo asii na baaftanii nyaataan jiru dhugaan jiru jedhiin jedheen. Kunillee walii galtee kenna beekaa nyaatallee jira bar dhugnillee jira akkuma qarqaarsaati. Akkasumatti bakka dhima gaafattee isattillee dawwalattee dhostee taasoftii simkaartii bira qayyarree na ajjeesaa jirti maal waa fuula nubeessa jira koottu jetteeni yaada kee jedheen inni yeroo sana. Achumaan naagamtee ennaani balbala bane. Balbala bannee wajji nu fidde jenneeti. Balbala hoo jalaa bannu isiin akkuma fiidde taaksisiitti. Ani indoo isa bira nu fiddi seennee yaadnee jiru. Isiin akkuma taaksii nama ta'e daasii sooyyee bira dhufte. Sooyyee bira dhufnaan akkuma argitanii haasa'aa turanii yoo haala ishiin himatte ishiin tibeetii nama jechaa turan natti fakkaatee jalatti ana jedheen asana booda sooyyee bira dhufeen asitti ishiin nu araarsitee wanna hundaa haasofne ganama san bakka hojiitti deebisee cattiin bakka hojii jirti. Wanni jiru kana inni immoo birii koonaa kennuu hin dandeenye na dhokate amma immoo tikeettii murtee bara asirratti tikeettii muratullee rakkoo tokko hin qabu. Tikeettii muratu rakkoo hin qabu. Aayidii isaarra hin jira waan ta'eef aayidii isaa sanaatiin lakkoofsa paaspoortii isaa sii ba'a. Lakkoofsa paaspoortii isaa gaafa sii ba'e immoo kompiitara keessa hin jira. Eessatti akka dhalate naannoo kamitti akka dhalate. Digalee sanaan deemuun hin danda'ama biyyatti. Already aayidii irra jira lakkoofsi paaspoortii. Achirraa baafattee riippoortii goosisuu dandeessa akka inni biyya kana keessaa qabamne yookaan immoo Itoophiyaa keessatti akkuma bu'ee akka inni sii qabamu lakkoofsa paaspoortiidhaan mamalqa caalaattaan. Hin qabsiifatta eerpoortii irrattis. Yoo sana dadhabame garuu hamma inni sana bahuufiyyuu aayidii isaadhaan otoo sii danda'ame namoonni si gara poolis isteeshiniin maal siin jedhee hin deemne waajjira poolisii. ilaaloo amma itti agarsiiseen ture beektaa risiitii ani jaratti jechuudha. Itti agarsiisuu miti. Namni kun kana na jala nyaatee baduudhaaf. Jedheen jira viidiyoo iyyuu itti agarsiiseera. Biyya kana itti deebitee boru saborii. Biyya kana keessaa kana jalaan baane tikeettii muratee jira. Kunoo kana jettee poolisirratti dhaabsisuu danda'an homaa godhuu hin danda'u namni isa. Homaa takka isa godhuu hin danda'u. Maaliif beektaa? Risiitii biyya kanarra argaa ookisiin jiraate as keessaa baasuu hin dandeenye. Ta'amii moo qabaate hin danda'amu. Hanga barbaadellee yoo iyyee yoo ta'amii qabaate malee ani amma sammichaa miti beektaa. Ani waggaa 10 waggaa 20 waggaa 50 haa ta'u qabaluu ni danda'a hojjedhe. Mucaa kiyyoo haya daa'ima kiyyoo haadhu. Ani fayyaa qabatanii hojjedhe mana madaamii rakkoo hin qabu. Halaala hojjedhe fiduu danda'a alhamdulillah fayyaa qaba. Mucaa koo isaa ejjatu sin fedhi namaa dhiba. Wanni ani hin nyaanne tokko mucaa koo hooyaa. Isa nan argadha birrii hojjedhe nan argadha rakkoo hin qabu. Ilmoo kiyya argadhaa. Maqaan yaada malee sana hin nyaanne wanni nyaatu. Shisoo akkam goona ishee. Booyin mee haadha booyin. Booyini. Garaan namoo haadha koo garaan namoo haadha. Nan beeku. Sooba kana hunda odoo bakka masgii jira taa'ee bo'oo soboo fixee si gale akka namaa taa'ee lulluqadhe akka dubartii nyaata dalageetii miti. Dibira sadi qofa nyaadhee jira. Naamantee naamanuu baattee tokkollee karaa argira qalbii jirti. Si galee haa ta'u kanaafuu jennaan ilmoo kiyyaan jintimiitii namaa jedhee guddifadhe qofaa guddifadhe mucaa kiyya abbaan qabu abbaan qabu ani haadha qabu abbaan qabu si galee. Haadha abbaan qabu ilmoo kiyya abbaan qabu ana haadha isaatiif abbaan isaa
Mallakkaasaan birrii kennu galchira jira maamii seetiin bariimu sagalee na erganii soba. Dhaggeeffachiisa dhaggeeffatanii samsaa siireesii godha dhaggeeffadhaa maaloo darawaa qaanamma viidiyoo tuutumanidha kan isheen footoo viidiyoo koolii sanamma silas gastiirraa viidiyoo koolii tuutumanidha kan mucaati waggaa 13 dhabii Waggaa xiqqishuu dabalan waggaa 10 meeqa waggaa 13 xiqqaa. mucaa waggaa 13 የ13 ዓመት ልጅ ነው ሙጫ ወጋ 13 ደበናታችሁ ኮፒ ሊንክ ወዳ ፕሊዝ Kanuma naa gamnaani kana hundan ergeefan. Ani nyaanni kinoo kana jedhee ergee mucaayii ani nyaanni birii takka nyaanne jika kadhee sagalee nyaanni hojii duree bira dabarsinaan jedhe. Hojii duree bira Tole kenna. akkaawuntii Itoophiyaa muraasni birriin sun tiraansfer ta'eera akkaawuntii nama biraatti. ናሎ ሆኒስቲ ጨልስቲ አደገስ ሰገሌ ሻፍቲ Kana mulu lola lega injiru beitan kana mulu amma no dorgite te bebira wali ken male wali lola lega injiru wani matar ku sille injiru wajjatu da tamam mo dunya na mate so male wani matar ku be kana ga wani luga injiru gide mo argite go season wajjatame akuma te bebiri dan kan dura ga fani argite na wani gunga jamisani amma sille tamam nan dunya de bisu male wani bira kana matar ku be na jettani kana gotani annama kana fide wani keessa kana mulu len ofille injiru no ammo so argite wani debu da be ga na guyya sadi argite guyya so dam isar do kana no god argite wan brati mit wan brano ganda mo malle wan bran ka argite wata da me tin inja hojjeta biri no de injenne hojjetame tin argite amma sille tana illa wota wan qabati argite guyya ka dabana wan qabatu tay guyya no agu wani be malle wan karara le da bare da wajizi kani durano da wata majira no wajjeta majira wan jira mo argite jedisne te ne guyya sadi sambira yuda bare torbe jini tobe sambira le da bare argite gasani boda gara guyya didami na mate demna le jedisne to mana ma kera demne dinga tumara da golon da bare amma kare so wanda wale wai guyya bara le manda wale le ata wale da walu ka wande argite nam ni wonno namatti kinni da wala ma bara di da wala argite wonno ma sunu wajjeta majira da wale mari wan brati fi to amma le dana jeju erga guyyan wanti kun raawwatamaa jiranne atamta birkin no ade yolele namne martina amma namne angama ki erga nam sadi nam dubban erga namatu wa dubbachu san fatal gafdara guyya sadi enne mujam banki kesa ture jennan haga saati mega muja turti birri nuna raserke dabarsi amma namne wa birati mit amma no masaati argite tinin wanti kun baka erga raawwatamaa jira dhaabati erga jala murabiye ወይ በኢየሱስ Xiqqoo masini garsiisa. दुनिया अम्बा याते हाथे इंतेती हसीती दुनिया थी नहीं आते बिलबले दबो आय रब्बो ये रिलो देखो आय नो जे गोरियो रो या በቃ इवी ये इवी ना ወይ ወይ अबो बिलबले ወይ ዱጉበኔ በእናታችሁ दुनिया अम्बा याते हाथे इंतेती हसीती दुनिया थी नहीं आते बिलबले दबो आय रब्बो ये रिलो देखो आय नो जे गोरियो रो या इवी ये ना दवा दमाती कमा दवा ፍራ ቀለማ ያተቆስ ጀለ ደሚ አመት ነመስ ኛቴ ለዱበታዱ ወካፈል ሀቀነማ ከኛቴ ሸሚት ይባር ሸን ኛኔ ብሪ ነማ ቶኮ ዩፉነ ሸን ነማ ወጀቱ ሲትከነ ኢትገርሲሴ ፎቶሳን ተገርሲሰ Anaa miti akkanuma waan kaaka kiyya nyaata lakunu kan yaa maakii boonaa jedhame lakunu kan anaa miti kan nyaata akkanuma akkana kenna ani waan tokkollee nyaanne akkanuma saantifi takkiyyuu narra hin buune ana haraamu
fiide kana rabbi nan gahin an saantii xiqqi namaa qadama fudhadhee umbee qabadan kan inni kun resiitillee hundiyyuu jira ana qadama tokko ii fudhanne okay asikkuma 140 ana qadama wayitu wani fudhate tokko jiru asitti immoo 295 waan ana qadama fudhadhee nyaadhe tokkollee jiru Hamza. asitti immoo 300 asitti immoo qarshii 1000 takkatti yuun irratti hafnaan narraa dabarfate kumni takkitti maqaan isaa maqaa ayitii wal fakkaata laaluu dandeessan maakii boona Hamza. Hamza. Why Hamza? Hamza. Maal goonu ishee sooyyee maal tokko Phone charging want to jechuuf hin deeme. Meer Hamza. 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 Hamza erga dhubee kan si buuse. Maaliif akkas hin buutan hin beeku. Masi. Soyii koo bilbila yeroo namni natti bilbilu gastii irraa na darba. Okay, mee Hamzaan eessa jira? Hamzaatti erga. Hamza bilbilee tureyyuu inkaasu bilbila irra kanatti fakkaata. Egaa, anyways, kana fakkaata wantoonni obboleettii keenya. Hamzaan hin rafne kunoodha. Dhimma guddaa qaba. Wallaahi mimmaan qabachuun dadhabee soyii. Sooyyee. Ilaali, amma namni waa'ee mucaa keessa. Kila siraataan haa himattu soyii koo Oromoon arguu qaba. Hamza. Bilbilaan qabadhee ture gaafan jedhu tumaanii viidiyoo waraabani beektaa? Eshi asnaa baasiiti. Please, የእውነቴን mallaqa kana borganama Oromoon irraa kaffaluu danda'a beektaa? Hidda ilmoo ishee du'aa danda'a. Garuu Eshi asnaa abbaan baasii takkaashee. wasiin baasa dhaggeeffadha seeraan. Ilaa amma dhimmi namni daddafee tarkaanfii irratti fudhachuu dhiisuutiin ijoolleen keenya maatiin nyaatamanii dhumanii amma ijoollee isaanii qaqqabamaniitu uumamaa jiru jechaadha beektaa? Mucaashee lafarra goototaadha kan isaan viidiyoo koolii wantoota jedhan. Sooyyee kooliis waraabbachaa jira. Bexaam የሚያሳዝነው Sooyyee si jala dubbachuun barbaadu garuu amma isheen imooshinaal taatee haasawaa jirti miti himata ishee seeraan naaf haa himatu irra ishee kana bichaa akkanaa eeyyama. No, siin eeyyama kana siin eeyyama sitti himuu fedheen hin bara. Tokkoffaa himannaan kun himannaa salphaamini hundi keessa koppiliin godha. Waa'ee lubbuuti bara. Mucaan kun biyya kana jira. Dhaqee poolisii biratti farramee fi ba'ee ayidii qaba. Mucaan dheengadda intala ishee durbaa viizaa malee wantooti Saawud Arabiyaatti fidee gate. Mucattii ishee dheengadda paaspoortii ishee deebisiisne jechaadha Hamza. Abbaa dhimma kanaadha. Har'a immoo sila gadi ba'een ol lixaa ture agartanitti yoo ta'e isheen na duuka sa'aatii 3 walakkaa almost amma sa'aatii 4 teessee dubartiin kun hin boos teesse. Maaliif mucaashee wajjin haasa'aa jirti gadi ta'eef garuu hin dandeenye teessee boos. Dhugaa waaqayyoo ምንም አልበላችም. Teemirii jalamaa fi bishaan duwwaadha kan isheen dhugde. Eshi aawwan inni viidiyoon fallikkee tokko sooyyii adaraa kee imooshinaal taateema akkuma miira keessa jirtuutti naa himatu miira keessatti ibsadhuuti. Bexaam miira kee keessa ibsadhuuti. Sana booddee ayidii isaa footoo isaa baasee laxxafa. ሌላ ምንም ታሪክ የለም። ኢሞሽናል ረኮ ኬስ ጅርቱ tokko tokko nama daddabiiti gaggabaabsii bareechiti. Maqaa namicha dhaayitee jaallu.
jalqabarraa kaasee ni maddaamsa. Ela gaggabaabsiiti maqaan maallaqa sana sirraa fuudhee si kaadee dafii jechuun gabaabsite waraabachaa jaan jiruuf. Bakka birrii 744 narraa fuudhee birrii ijoollee fidanaan jedhee kan ijoollee shanii qabdii nama tokko birrii 150 744 akkaawuntii isaa irratti dabarse. Amma immoo yoo dawwaluuf narraan kaasu ji'a tokkoo fi maakii boonaa. Akka maal gosa beektaa maakii jechuun haala irra jirtu rakkoo irra jirtu faana akkatti maxxuu jedheen beektaa rikiirdiin akkatti galu beela rakkina kee faana wal bira qabiiti gaggabaabsiroo si jedhu gaggabaabsi miti maqaan isaa baloo jedhama birreen maqaa irraa fudhatee jaafinni maallaqa kana irraa fuudhee fi immoo anis dhala koo dhabaan jira dhalli koo rakkina irra naa jira adaraan dhaqa qabaa jedhiiti himadhu. Sababa inni birrii namaa ani qaamaan akka hojjetamuu fi ayi dhufee sababa sana qabatee daa'ima irraa amma torbee lama taree kan inni birrii irraa fuudhee garuu ji'a tokko ta'eera ijoollee illee fedhimaan na kadhachaa turte yookiin qaamaan hojjedhu yookiin immoo iyyuu birrii kenna nu deebisi inni garuu naa deebisuu na jalaa bade na jalaa dhokate qaataan dawwal. Takka ande takka ishee daas komisheera maqaa isaa irraa kaasee naan itti maali ila maqaan isaa abaluu jedhama maallaqa koo dhiisati masi dhiisi koye ila maqaan isaa abaluu jedhama maallaqa birrii amma kanaan irraa fuudhee na dhorkatee jira daafinni maallaqa kana irraa fuudhee na dhorkatetti immoo mucaan koo adagaa keessa jira rakkoo daraachisumaan narra ga'eera jedhiitii maqaa isaatii kaasee dubbatan viidiyoo isa footoo binaamni hin baasin maqaa isaa bichaa jalqabi. Maqaan isaa maakii boonaa yoonis jedhama. Ijoolleedha fiisaa sii hojjedha jedhee qarshii 744 narraa fuudhe. Erga narraa fuudhee ji'a tokko ga'eera. Qaataan kadhadhee dadhabe. Hanga ammaa garuu naa deebisuu hin dandeenye. Sababa isaatii jecha mucaa kan goggogaa umurii 13 jalaa hidhanii jiran. Kadhadhee illee dadhabee uummata akka namni ittiin ergee illee jiru. Jaarsummaanii naa dhaqan naa kadhatan naa kennuu hin dandeenye. Ani immoo rakkina guddaa keessa jira. Egaa Ramadaan isheenirraa manattuu galee akka dubartii bu'aa nyaadhee hin beeku. Sababa kanaa jecha achi maatii kiyya yommuu baay'ee cinqaa jiran. Ani mucaa kiyya abbaa malee guddifadhe. Ani osoo ofii kiyya bararee dhaqee ofii kiyya dhaqee yookiin na ajjeesa'an akkatti guddifadhanatu beeka. Kanaaf gadi akkana mataa shintibeetii mana rabaa dhiqee kan guddifachaa dhimmooti. Abbaallee ta'ee haadhallee ta'ee isaaf jedheetini nama agartee laakiin immoo yoo inni immaayee birrii namaa deebisi akkana na hidhani jedhu immoo keessi kun dadhabeera osoo naa ta'ee baree dhufee bakka sana dhahana bakka sana hidhani kanaafuu jennaanu warra jirtan hunduu haqa nama narraa fuutanii ilmoo kee akkanaa biraadhaan fedha homaan an godhu poolisii illee naan jedhe kanaafuu dhaabbatee nam tokko ana godhuu hin danda'u ana jedheera kanaafuu jennaan warra sina dhageeffachaa jiraattan rabbiif jedhaa ka ilmoo qabdan ilmoo keessa hojjettan ilmoo koo akkana bara kabajaa guddaa isin gaafata. Guddaa galatoomi an rakkoon qabu borga nama viidiyoo waan nan ergite footoo isaa mul'isaa faana siin maxxansa uummanni as jala jirtan immoo obboleetti keenya gargaarra yoo jettanii nu bukkee dhaabbattan viidiyoon ana hojjedhe kanaan durallee as jala jira obboleettiin keenya boosee kan himatte jira viidiyoo sana deemaatii piliis piin godheen jira riipoosti godhaa borin baasa viidiyoo sana borin baasa riipoosti jalaati piin kanan godhe nan baasa viidiyoon tokko jira obboleettiin keenya boosee kan obboleessi isheetti dhabde jirti nama dhawwate kan obboleetti keenya ammoo borga nama gadhiifama borga nama naannoo sa'aatii lamatti nan gadhiisa hundi keessan nu bukkee dhaabbattanii viidiyoon hojjennu nuti vaayiraalii baasaa haqni namaa tokko akka namarratti hafu hin barbaannu yoo xiqqaate obboleetti keenya akkanatti miidhamuu ishee argaa jirtu hundi keessan so namni 277 jirtan viidiyoo piin ta'e sana haqaa vaayiraalii baasaa har'aa booddee piinii jalaan baasa waan ta'eef kan ishee kana birra kaa'uun barbaada piinii kana godhummoo viidiyoo tokko qofa guyyaatti kanaaf warreen adaraa nu bukkee dhaabachuu barbaadan obboleettiin keenya kun yoo sin gaddisiiste bor galgalaa yoo danda'ame kan shirraa jalqabnu kaane immoo maal goona sanbatoo kana akkam goona hundi keessan sitti dubbadhu meeti nam tokko. Ani waan tokko isinitti himaa please yeroo hundaa waan jedhu waan dursa maaliif mucaashi kana dursineera bakka. Mee reebamaadha kan inni jiru mucaanii amma viidiyoo dawwalan viidiyootiin tuma qaxaqaxaadha kan isaanitti agarsiisanii please. የእውነት ማሎ ዱጋ አከቲኒ ልቡቲን ጅራችን ሸዩ ሀመ ከነ ዩቱሩ ሸ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ነምኒ ኩን ሞናን ከፈለ ጀራ ፉዴረ ጀሬራ ፉዴ ጀቹ ፍሌ እንደው አይዲ ሳቀብዲ ረሲቲ ጉቱ ከንሸን ቀብዱ ሆጂ ገልቴን ቤት ሆጀቴን ቤቱ እኛቱ ሲኒገሌ መነክራሊ ነመረ ከነራ ከፈለ ጀቴ እንገደሌ ነመን ብራቱ ከን ታክስ ከፈለ መነከለት ኤርጌኒ
please maaloo nama ta'uu duwwaan nama gaagatii ta'eefi namni 260 irra jirtanii viidiyoon bor hojjetamee ba'u yoo jiraate gaafa sana share repost gochuutiin hundi keessaniif sagaleen obboleettii keenyaa dhagahu. Kana malee amma immoo tikeetii guutatee gara biyyaa deemaa jira Hamza. Isa kana illee waan keessa bakka inni jiru hin beekan. Ijoollee hundi isaa sunniin afran mana isaatti ittiin qabadhee odoo biraa dhufu gaafa sana hin beekan isaa dha. Elaan viidiyoon ijoollee tokko si ergiti. Ijoolleen sun maqaan isaanii maal isaanii beekamaadha. Baabaan sirriitti beeka. Kanaaf kana baabaa bira ga'uu dandeenya. Mucaan kun yoo as jala ta'e nu dhagaa ta'e utuu mallaqa dubartii kana beekan beekna. Hamzaaf ergin. Baabaa elaa jaarsummaa dhaqanii turanii footoo isheen amma si ergite jaarsa keessaa nama tokko kan ta'e isheef nama 4 ta'anii jaarsummaa dhaqanii turanii nama kana suuraa isaa laaliitee baabaatti ergiti. Namni kuni dhufanii irraa taasa'anii dhaqanii jaarsummaatti illee haa ta'u waan barbaadan haa ta'u mallaqa shaadeef maalu. Lubbuun mucaa kanaa baraaramuu hundi qaban. Ani hojiinan dhageessanii ani nyaata dalaga. Kuma sadiin dalaguu danda'a. Ani nyaata dalaga. Ani alhamdulillah fayyaa qaba. Laakiin ammoo mucaan qumtaa uffatu kun isa himatteetudha. Mucaan himatteetu as keessa jira. Laakiin jaarsummaa dhaqanii manatti dhufanii namoota irraa fuula warra heddeedha. Achi kaanii immoo kuniin kijibaan dandeenyu naan jedhee na biraa deeman. Akkuma isiniin jedhe ani birrii namaa akkanarraa kafala irraa naa fuutan malee ani fayyaan qaba. Kuma lamaaf sanii ani nama jedhaan nyaata hojjechuu beeka. Deemino jedhe mana madaami alhamdulillah fayyaa qaba. Laakiin akka mucaa kiyya naa jiraachistan fedha. Haqa namaa naa kennu mucaa kiyya nan baafadha rabbi irraa argata. Namatti akka isiniin godha. Mindaan keessan rabbi bira haa ta'u. Du'aayee isinii godha hunda keessanii. Inni abbaa areedaa kun jaarsummaa mucaa sanaaf bakka bu'ee dhufe. Kanaaf that means informationii guutuu qabu. Jarri kuni jaarsummaa dhufanii naanna'ee kun osii argeera. Dhageessettami jaarsummaan dhufaniitu namichi kuni hin ta'u nuun kanaaf jaarsan taanu jedhanii dhiifama na gaafatan ofirra galgalanii deebi'anii jette isheen. Jarri kun immoo namoota beekamoota gatii ta'ee fi eessa jiraatanii jedhu faana dhaamuu hin danda'a. Baabaan sirriitti beeka jira kanallee garuma naannoo sirra gatii ta'anii fi wal beeku sirriitti egaa gaafa itti ta'uu maal si mucaan kun kana ta'e ittee viidiyootti ergiteetta. Ani itti mee jira. Iddoo mana wajjin poolis xaabiyaa dhaqanii namni ajmaan inni natti agarsiisee iyyuu tokko. Dhalataa isaati mucaan kun inni sirraa nyaata. Maakiidha. Mucaa Wallaggaadha. Wallaggaa. Eeshi. Okay.